Hiikaa jireenyaa murteessu hiikaa isaa barbaadaniitti jiraachuu waanta salphaa miti. Namni kamiyyuu hiikaa dhalachuu fi kennaa keessa isaa jiru yoo adda baafate maaliif akka dhalate hubachuun isa rakkisu. Namni kamiyyuu gammadee nagaan jiraachuun fedha. Jireenya itti jiraachaa jirtu gammachuu kee keessatti hammam qooda qaba. Hojjettee milkaa'uu feeta. Mul'ata kee bira ga'uuf feeta. Jireenya kee guyyaa guyyaa keessatti shoora hammamii taphachaa jirta. Karoora mul'ata kee bira ittiin geessu qabda. Hammamitti yaaddee baasta. Dandeettii kee waliin karoorri kee wal simataadha. Hubannaa waa'ee karooraa hammam qabda. Karoorri kee hammamii taphachuu danda'a.